Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya egaan akkuma beekamu har'aan tanallee addunyaan maalitti akka oolte odeeffannoo garaagaraa maddeen dhugaa ta'an irraa isiniif qabannee dhufnee jirra. Egaa namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii keenya kana subscribe godhaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole immoo like gochuudhaan jalqabaa isiniin jenna. Jalqaba irratti yeroo darbee Donald Trump irratti yaaliin ajjechaa taasifamuun isaa ni yaadatama. Dargaggeessi yaalii ajjechaa Donald Trump irratti taasise kun guyyaa kaleessaa jechaadha mana murtiitti dhiyaatee jira. Dargaggeessi White House-tti dhukaasa banee yaalii ajjechaa Trump irratti raawwachuun himatame. Dargaggeessi Californiyaa sagantaa irbaata White House-tti qophaa'e irratti dhukaasa banee pirezidaantii Donald Trump ajjeesuuf yaaluudhaan himatameeti jira. Taateen eegumsi White House akka irra deebiin ilaalamu taasiseera. Dargaggeessi umrii waggaa 31 Cole Thomas alana wixata kaleessaa Eebla 27 bara 2026 jechuudha. White Washington DC'tti mana murtiitti dhiyaatu yakka meeshaalee waraanaa wal qabatee himatni biroo 2 irratti banamee jira. Garuu ammallee jala murtii irratti hin kennamne. Shakkamaan kun sanbata darbe meeshaalee waraanaa awutomaatikii ta'an 2 fi bilbilaawwan qabateen gara iddoo sagantaa hoteela Hiltanii irbaata gaazexeessitoota White House irraa gabaasaniif qophaa'etti wayita darbu baramu ibsa abbaan seeraa kennee jira. Taateen mudatee qaamolee nageenyaa fi tika keessaa tokko rukutamuun guddoo madaa'eera. Himatamaan kun yoo yakkamaa ta'e hidhaa umrii guutuu adabamuu danda'a. Shakkamaan kun uffata halluu cuquliisa maqaa isaa ofirraa qabu uffatee wayita mana murtiitti dhiyaatu miira tasgabbiin yaadasaa ibsaa ture. Odeeffannoo biraatiin ammoo egaa Iraan fanjii galaana Iraan jalatti awwaaltee maaliin buqqisuuf maaliif rakkisaa ta'a jechuun namoonni hedduun addunyaa kanarratti yaaddoo guddaa uumee jira. Dhimma fanjii Iraan yeroo waraanaa Iraanii fi Ameerikaa ulaa Hormuz keessa awwaalte mata dhukkubbii fi yaaddoo addunyaa ta'ee kan jiru. Torbee darbee pirezidaantiin Ameerikaa jecha Donald Trump humni galaanaa Ameerikaa bidiruuwwan Iraan ulaa Hormuz keessatti utuu fanjiin awwaalanu argaman kamiyyuu hatattamaan akka dhabamsiisan ajaja kennaniiru. Boba'aa fi gaazii addunyaa irratti geejjibsiifamu keessaa tilmaamaan 20% kan ta'u ulaa Hormuz kana keessa darbuun kan gara biyyoota garaagaraa seenu. Kanaaf dhimmi ulaa kanaa ajandaa addunyaa ta'ee itti fufeera. Waraana booda Iraan ijjannoo cimaa ulaa kanaa irratti qabatteerti. Ulaa kana to'achuuf itti gaafatamummaa kan qabu Iraan jette. Kanaaf dooniiwwan karaa Iraan hin eeyyamne darbuuf yaalan fanjii awwaalameef saaxilamu kanneen karaa ishee hayyamteen darban ammoo qaraxa guddaa Iraaniif kaffaluu qaba jetteerti. Gama biraatiin immoo Ameerikaan humna waraana ishee fayyadamtee ulaa Hormuz cuftee akka bantuu fi fanjiiwwan awwaalames buqqisuu akka dandeessu cimsitee dubbachaa turte. Oduu gama biraatiin immoo waa'ee hooggansaa Iraaniin wal qabatee erga Iraan haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan saaxilamtee kaasee gaaffiin ijoon deddeebi'ee ka'u eenyu akka biyyattii bulchuudha. Amma deebiin gaaffii kanaa ifa jira. Haleellaa gurraandhalaa 28 bara 2026 raawwateen erga hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeefamanii booda kan bakka bu'an ilmi isaanii Mujtabaa Khamenei ga'ee hooggansaa qabataniiru. Biyya Rippaabilika Islaamaa jechuun of waamtu kanaaf aangoon kun akkaan murteessaadha. Hoogganaan olaanaan dhimma biyyattii fi murteessaa ta'an hunda kanneen akka dhimma waraanaa, dhimmoota nagaa fi dhimmoota tarsiimoo bulchiinsa biyyaa irratti murtee dhumaa kennu. Yeroo ammaa garuu caasaan kun dadammaqaadha. Donald Trump bulchiinsa Iraanii burkutaa'eera jechuun ibsuyyuu malee Ameerikaan akka Iraan yaada qindaa'aa tokko dhiyeeffattu eegaa jiraachuu dubbata Trump. Haa ta'u malee aangawoonni Iraanii Trump jedhu kanarraa faallaa kana akka jiran yeroo hedduu dubbataati jiru. Inni biraa ammoo hoogganaan Iraanii amma hanga ammaatti gara fuula miidiyaatti hin mul'anne. Mujtabaa Khamenei erga hoogganaa olaanaa Iraanii ta'anii addabaabayiitti uummatatti mul'ataniin beekaman ergaawwan muraasa fakkeenya akka ulaa Hormuz cufamee turu labsuu dabalatee barreeffamaan baasuurraa kan hafe hojii bulchiinsaa guyyaa raawwachuu qaban irratti hirmaannaa kallattiin mul'isaa hin jiru. Haleellaan US fi Israa'el jalqabaa hooggantoota olaanaa irratti raawwatan keessaa miidhamuun isaanii kan himamu Mujtabaan Khamenei dhimma kanarratti odeeffannoo kennuurraas of qusataniiru.
New York Times maddeen miidiyaa Iraan wabeeffachuun torbee kana keessa akka gabaasetti fuula isaanii irra miidhaa hedduun waan ga'eef kun ammoo dubbachuu irratti akka gufuu itti ta'uu hin oolle gabaasaa jiru. Kana keessatti hoogganaan olaanaa kun fuulduratti mul'achuu dhabuun waa hedduu hir'isa. Sirna siyaasaa Iraanii keessatti aangoon ittiin jaarmiyaa yookiin dhaabbata hoogganuuf qofa osoo hin taane hojii guyyuu kan raawwatu siyaasa. Haleellaa US fi Israa'el kanaan ajjeefaman Ayatollah Ali Khameneiin kaayyoo fi fedhii isaanii dubbachuudhaan sosocho'uun iddoowwan dhimmoonni ijoon jiranitti argamuun akkasumas bakka adda addummaatti mudatutti jaarsummaan mul'isaa turan. Erga haala sanaan darbuu yeroo ammaa seenaa ta'ee hafeera. Ergaan yeroo hoogganaan olaanaan jiran kun darbaa turee fi kan yeroo ammaa jiru kun baay'ee garaagarummaa guddaa uumeera kan jedhan uummanni biyyattis. Bu'aawwan kanaa ammoo qaawwa uumeera. Qaamni bakka bu'ee ergaa dabarsu hanqina uumuu danda'a waan ta'eef namoonni gariin Mujtabaa Khamenei akka waraanni eegaleen waan aangootti dhufaniif aangoo to'annoo isaanii sirriitti jabeeffachuuf qormaata itti ta'eera jedhu. Kaan ammoo haleellaa irra ga'ee irratti odeeffannoo ba'an eeruun qixa sirrii ta'een hojii isaanii gaggeessuu irratti gaaffii kaasu. Hundaafuu akkaataan Iraan keessatti ajajni itti kennamaa jiru kan waraana duraa caalaa laafuun ni mul'ata. Kun ajaja giddugala tokko irra kennamutti qormaata guddaa ta'eeti jira. Egaan odeeffannoo wal fakkaatuun immoo waraana dhaabuuf qabxiilee Iraan dhiyeessitee Tirampii gammachuu guddaa hin qabu jedhamaa jira. Pirezidaantiin US Doonaald Tirampii waraana dhaabuuf qabxiilee ijoo Iraan dhiyeessite irratti gammachuu akka hin qabne qondaalli US tokko madda oduu Rooyitersitti himani. Iraan yaada amma dhiyeessite keessatti hanga waraanni dhaabbatuuf dhimmi ulaa Hormuzii furmaata waa'ee niwukileeraa mari'achuu akka hin barbaachifne kaastee jirti. Yaadi Iraan amma dhiyeessite kun ammoo Tirampiif hin liqimfamne jedhan qondaalli US. Sababni isaas US jalqabumarraayyuu dhimmi niwukileeraa qabxii ijoo irratti waliigalmaa'uu ta'uu akka qabu fedha qabdi. Biyyoota lamaan gidduutti abdiin marii ni eegala jedhu sanbata darbe Tiramp jilli marii gara Islaambaand akka hin deemne haquu hordofeen dhaamee jira. Iraan US waliin qaama wal argeen hin mari'adhu jechuun hordofeen jilli marii US gara Paakistaanii deemuuf ture hafuun dhagahame. Tiramp yeroo marii barbaadan nuuf haa bilbilni jechuun jila marichaa akka hin imalle dhoorge. Gama biraan ammoo Iraan torban kana ministeera dhimma alaa ishee Abbaas Araghchi gara biyyoota sadiitti ergite Paakistaan, Omaanii fi Raashiyaa. Abbaas Araghchi Raashiyaatti imaluun pirezidaantii Puutiin waliin bal'inaan erga mari'atanii booda waliin ta'iisa tarsiimoowwan ifatti ta'an hedduu irratti mari'atanii gara biyyaatti deebi'anii jiru.